Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kallattiin Nairobii irraa isiniif darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti qabiyyeen xalayaa abbootiin gadaa mootummaa naannoo Oromiyaaf barreessanii maali? Ajjecha Oromoo irratti raawwatamu akkasumas immoo buqqaa'ina Oromoo irratti raawwatu kana of keessaa qaba. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo dhimma hidha Abbayyaa irratti waan isaan dubbatan. I think there's a solution to that will work. Furmaatni hojjetu jira jedhee yaada. Ta'us garuu ergamni keenya furmaata dhimma kanaa irratti humnaan dhiiboo osoo hin taane furmaata sadan isaanii fayyadurra akka ga'an gargaarudha. Akkasumas manni maree naannoo Amaaraa hooggantoota aangoorraa kaasuusaa fi mufannaa paartiin Aranaa TPLF irratti dhiyeessee irratti gabaasa qabna. Odeessaalee gaggaaboos qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Adeemsa weeraraa hawaannisaa to'achuu irratti Ameerikaan deeggarsa doolaara miliyoona 8 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaaf akka gootu Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo konfiraansii Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo wajjin Finfinneetti gaggeessan irratti dubbataniiru. Ibsa kana irratti dhimma marii hidha Abbayyaa ilaalchisuun Maayik Pompeeyoo furmaatni biyyoota sadaniif gaarii ta'uu ji'oottan dhufan keessatti argamuu danda'a jedhu. Mariin kun gara xumuraattis siqaa jedhu. President Trump made a priority. Pireezidaanti Tiraamp biyyoota sadan kana waliin hojjechuun dhimma kana furuu karoora isaa dursaa godhatee jira. Dhimmichi hatattamaan akka furamuu barbaada. Dhimmootni marii kanaa hedduun gara waliigaltee xumuraatti siqaa jiru. Garuu ammayyuu hojiin hafuu jira. Kaayyoon Ameerikaas ta'e kan Masrii fi Sudaan waliigaltee bulchiinsaa fi lammiilee biyyoota sadanii fayyadu irra ga'uudha. Waliigaltee kana irra ga'uuf furmaatni hojjetu jira jedhee yaada. Ta'us garuu ergamni keenya furmaata dhimma kanaa irratti humnaan dhiiboo osoo hin taane biyyooti kun furmaata sadan isaanii fayyadurra akka ga'an gargaaruudha. Marii kana irratti nuti baay'ee gammadoo turre. Sababni isaas marii kana irratti biyyi inni tokko dhimmootaa fi wantoota biyyoota lamaan kaaniif barbaachisan hubachaa haasaa waan tureefi hojiin hedduun ni hafa. Ta'us garuu ji'oottan dhufanitti dhimmi kun furmaata ni argata jedheen abdadha. Dabalataanis Maayik Pompeeyoon mariin qondaaltota mootummaa waliin taasifame kun dhimma nageenyaa fi tasgabbii akka dabalatu dubbataniiru. Nageenya gaanfa Afrikaa irrattis Ameerikaan hojii hojjettu ammas akka itti fuftu himu. As for peace and security around the Horn of Africa, the United States has played a dhimma nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti waggootii darbaniif Ameerikaan hirmaannaa gaarii qabdi ture. Yeroon hoogganaa CIA turetti haala nageenya naannichaa hubachuu fi gargaarsa barbaachisu gochuuf odeeffannoo waliif kennuuf jecha yeroo hedduu imaleera. Hojii kana ammas itti fufna. Humna waraanaa keenya eessa qubachiisna kan jedhu irratti ammayyuu dhimma kana irra deddeebisnee ilaalaa jirra. Ta'us akka furmaata sirrii irra geenyu nan amana. Yoo humnoota keenya iddoo dogoggoraa keenya irra ta'e sana ni sirreessina. Kanas kan goonu michoota keenya naannicha keessa jiran waliin dhimma kana karaa Ameerikaa hin miinee fi karaa biyyoota kana nageenya irratti gargaaruu danda'uun furmaatatti goona. Kana gaanfa Afrikaatti qofa osoo hin taane Afrikaa guutummaatti kan adeemsisnu ta'a. Gabaasa keenya lamataan Tigraay keessatti kan socho'u paartii mormituu Aranaa ibsa kan har'a kenneen TPLF dhiibbaa nurra geessisu dabalaa deemeera jedha. Dubbii himaan paartii Aranaa kan ta'an obbo Adoon Gabrasillaasee miseensonni keenya reebamuutii hanga yaaliin summiin ajjeesuu irratti taasifamuun dararamaa jiru jedha. መግለጫ ለመስጠት ያስገደደው በተደጋጋሚ ጊዜ በአባሎች ibsa akka kenninuuf kan nu dirqamsiise irra deddeebiin miseensotaa fi hooggantoota keenya irra miidhaan qaamaa, xiinsammuu fi miidhaa adda addaa waan keessaa jiranii fi wanti kun dhaabbachuu akka qabu beeksisuufi. Keessumaa immoo miseensota keenya irraa reebichi, miidhaan qaamaa, hidhaa fi ololaan doorsisuun yeroodhaa yerootti dabalaa dhufeera. Akkasumas gochi kun kan dhufe akka paartiitti murteeffame bu'uura godhateetti. Marii adda addaa irrattis kan nu morman diinota keenya jechuun ergaa darbaa turedha. Kan nu mormu hin barbaannu, nu waliin adeemuu qaba. Qaamni nu mormu yoo jiraate basaasaadha, shiftaadha, hin obsinuuni kan jedhuu fi ergaa adda addaa dabarsu. Sababa ergaa kanaan miseensonni keenya hidhamaa fi reebamaa turaniiru. Paartii keenyas shiftaadha jechuun maqaa balleessuun gaggeeffameera. Kanarra darbee miseensa koree keenyaa obbo Haayila Kiroos Taaffara jedhamu summiin ajjeesuuf yaalanii turani. Dhiyeenya kana wanti uumame Dooktar Maarqos Gasasaa irratti reebicha ga'een miidhaan guddaa irra ga'eera. ጥቃት ደርሶት
ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። dhimma kana irratti dhiyeenya kana miseensa hojii raawwachiiftuu TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa paartiin Aranaa miseensonni keenya nu jalaa reebamaa jiru jechuun isaa ragaa qabatamaa fi ga'aa ta'e kan hin qabnedha jechuun dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabsanii isinitti himaa Hirphaa Gammachuutiin. Yakki sabummaadhaan wal qabsiifamuu hin qabu jechuun ministeera muummee Abiy Ahmad himaniin EBC'n akka gabaasetti ministeera muummee Abiy qondaaltota paartii badhaadhinaa naannoo Tigraay wajjiniin mari'ataniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartii lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf Izeemaa fi paartiiwwan biroo 5f beekamtii galmee filannoo kennuusaa beekse. Kanneen biroo 8f immoo beekamtii yeroo jechuunis waraqaa ji'a 3ftu kenneefii jira. Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin wal qabatee namoonni 700 siqan ogeeyyii fayyaatiin hordofamaa akka jiran Inistituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beekse. Ta'us namoonni vaayirasii nama galaafatu kanaan shakkaman akka hin jirre himameera. Rakkoo nageenyaa naannoo kibbaa aanaa Gurraa Fardaatti guyyaa kaleessaa raawwate jedhameen wal qabate qondaaltonni aanichaa to'annoo jala ooluun gabaafame. FBC'n akka gabaasetti kanneen shakkiin to'ataman keessaa bulchaan aanichaa fi hoogganaan paartiis ni jiru jedhameera. Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii magaalaa Finfinneetti kaameraan nageenya fageenya kiiloomeetira 5 irraa fuula namaa adda baasuu danda'u akka dhaabamuuf jiru beeksisee jira. Kaameraawwan kunneen yakka ittisuudhaaf gumaacha ni taasisu jedhameera. Qorannoon Chaayinaan dhukkubsattoota koronaa vaayirasii namoota 44,000 irratti taasifteen namoonni umuriin dullumaa fi dhukkuba biraa qaban dhukkuba koronaa vaayirasiif akka saaxilaman ibsee jira. Dhukkubni kun ogeeyyota fayyaallee du'aaf saaxiluun himamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan BBC Afaan Oromoodha. Guyyaa har'aa caffeen Oromiyaa walga'ii idilee magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti eegale irratti waan mootummaan naannichaa ji'oota 6 darbe dalagee pirezidaantiin itti aanaa naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Gama kaaniin yaa'ii ariifachiisaa manni maree naannoo Amaaraa har'a eegaleen pirezidaantii itti aanaa naannichaa obbo Laaqaa Yaaloo fi hooggantoota biroo bakkaa kaasuun haaraa muudeera. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa naannichaa obbo Yohaannis Bu'aa Yaaloos aangoo irraa kan ka'an yoo ta'u hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya haaraas muudamaniiru. Hooggantoonni naannichaa ka'anii gara federaala geeffamuun isaanii garuu naannicha ni dadhabsa jechuun miseensonni mana maree naannichaa mormii isaanii ibsu. Miseensa duraanii dhaaba ADP fi dhimma naannichaa keessatti ta'u dhiyeenyaan kan hordofan obbo Chuchuu Allabbaachoo garuu naannicha dadhabsuuf inni jedhu dogongoraa jechuun dubbatu. የተነሱት ሰዎች የበለጠ ቢቆዩ ክልሉ ላይ የኔን ፍላጎት ነበረ። namoonni aangorraa ka'an achuma naannoo osoo turanii fedhii koo ture. Osoo turanii bakkicha waan beekaniif tokko tokko immoo dargaggootaan fudhatama waan qabaniif gumaachi isaanii olaanaadha yaada jedhuun qaba. Garuu dhaabichi kana yeroo murteessu karaatti ilaalu waan qabuuf murteesseera. Isaan bakka ka'uun naannicha irratti dhiibbaa fiduu qaba isa jedhuuf dhaabichi kana osoo yaadin ni murteessa jedhee hin tilmaamu. Achi ka'uun isaanii naannicha ni dadhabsa inni jedhu garuu dogongora. Naannichi namoota 2 fi 3 irratti hirkatee soso'a taanaan durumaa naannichi hin turre jechuudha. Dhaabni hooggantootaa fi miseensota miiliyoonaa lakkaa'aman qabu isaan ka'uu isaaniin hammana miidhama jedhee yaadu. Kun waan yaadamne. Tokkoffaa hoogganaan tokko yeroo ramadamu hooggantoonni olaanoo irratti mari'atanii kan murtaa'u akka ta'e dagatamuun qabu. Lammaffaa kanneen bakka ka'an achuma osoo turanii gaariidha jedhus kan ramadaman aangawoota olaanoo naannicha hoogganaa turanidha. ክልሉን ሲመሩ የነበሩ ከፍተኛ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። Dhaggeeffattoota keenya gabaasa keenya dhumaarra geenyeerra koreen gaaddisa gadaa Oromoo hundaa'ee fi koreen fala barbaadduu nageenya Oromoo fi Oromiyaa jedhamuun moggaa'e xalayaa rakkoo nageenyaa kibbaa fi lixa Oromiyaa keessaa furu gaafatu pirezidaantii itti aanaa Oromiyaaf galchuu isaa beeksise. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'an Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa adeemsa koreen teeknikaa abbootii gadaa bara darbe jechaa turan qeeqaniiru. Dhimmi koree kanaa jaarsummaa akka ta'etti kan gabaafame immoo sirrii akka hin taane ibsu. Ammayyuu tanaatu dubbise. Abbootii gadaa Maccaa dabalatee hayyoota Maccaa dabalatee kan Oromiyaatti dabalatee qeerroo nama murtaa'ellee dabalatee dhimma kana maal goona kan jennu hoteela Hidillitti gaafa guyyaa 5 teenyee jirra. Galma jiddugala aadaa Oromootitti gaafa 6 teenyee jirra.
qabxii jaan tokkorratti walii galle. Tole maal fe'e isaan? Qabiyyeen isaa keessi bal'aadha. Ajjeecha Oromoo irratti raawwatamu akkasumas immoo buqqaa'ina Oromoo irratti raawwatu kana of keessaa qaba. Akkasumas immoo barattoota yuunivarsiitii keessaa ari'aman akkasumas immoo barattoota yuunivarsiitii keessatti dararamaa jiran qabiyyeen isaa kana maal akka ta'u qabxii kan ta'u pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatis dhimma kana maa calliftanii ilaaltanii akka dhaabatu jennee waadhallee biiroo pirezidaantiitii kenninee jira. Deebii argattaniitu xalaa barreessitaniif? Deebiin arganne amma deebii eeggachaa jira. Kamiin kaka'umsa kana godhattan? Abbaan gadaa yoo sabni isaa dhumaa jiru yoo sabni isaa dararamaa jiru saba sallamillee naa ta'u dhaabbatee ilaalu abbaan gadaa. Dhimma kunoo gama lixa biyyattii akkasumas immoo gara kibbaa Oromiyaas rakkoon nageenya yeroo dheeraaf ture. Isa irratti abbootiin gadaa waan haaraa yaadaniiru waan jedhuun dhaga'e tarii xalaa kana walii wal qabatamoo ka biraadha kun? Kanuma. Kanaafuu isa akka kanaan duraa waggaa darbe abbootiin gadaa gochaa turaniin adda jechuudha namasii yaaddan. Kanarratti amma mootummaa keenya nuu kan walii gallu taate sanii booda kan maal ta'a amma immoo qaamni achi jiru sun uummanni maal ta'a ka jedhu ganaa itti deemna. Abbootiin gadaa akka koreetti hundooftanii hojjetaa jirtan kun jaarsummaa osoo hin taane ka biraati jechuudha. Ganaa jaarsummaa nu hafa isteetti nu hafa. Malee isa akka kanaan duraa isa akka waggaa darbee hidhattoonni gara nagaatti akka deebi'an akkasumas immoo mootummaanis wantoota raawwataniif furmaata akka dafee kennu waan jedhuun ala jechuudha kan isin amma yaaddan kun. Nuti amma dura qabxii harkaa qabnu kana mootummaa dubbifnee mootummaa anoolii gallee kanaan immoo waraana achi jiru kanallee dubbisuu fedhii qabna. Xalayaan isin galchitan karoora jechuudha karoora si'achi hojjechuu fettanii? Karoora wixine jechaadha. Kanaaf mootummaa irraa deeggarsa barbaaddanii? Mootummaa irraa deeggarsa hin barbaanne loojistikii ta'ee faayinaansii ta'ee dhimma milkaa'ina kanaatiif gaafa qabxii kanarratti walii galle akka nu deeggaru hin barbaanne. Yoo amma deebii pirezidantii irraa argattanii booda dhimma kanatti seentu jechuudha? Amma kana yoo amma gaafii nu gaafanne kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kallattiidhaan kan nu deebisu ta'ee gaafiin kunoo kan nu quufsu ta'ee qaama lammaffaatitti dabarree isaanis immoo wanna gaafannutu jira san gaafannee waadhannee dubbii kana immoo wal simsiifnee waadhannee akkasitti kan raawwatamu malee callisanii garuma tokko qabatanii waarratanii araara jechuun hin danda'amu. Maaliif sunis uummata rakkatee uummata quuqameetti qabsaa'ee jira. Mee barreen gaddaa gumiin abbootii gadaa kan abbaa gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatoodhaan hoogganamu hidhattoonni akka uummatatti deebi'an akkasumas immoo wantoota biroos hojjetaa turaniiru. Wanni isaan raawwatan irratti wanni isin hubattan ni jira kan amma isin irra deebi'uu hin qabne. Achi jalatti wanna baay'ee hubanne kallattiin isaan itti deemanis kallattii garee tokko bittinneessu malee kallattii waltajjii tokko qabatu miti. Waraana irraa hiikan sanillee maal godhanii baada irratti gaggatanii biraa deeman akkas hin taane wanna hedduu hubannee jirra. Ka'umsi isaaniitu sirrii miti. Ka'umsi isaanii durumaa ka'umsi isaanii sirrii miti. Paartilee siyaasaa fi abbootii gadaa maaltu walitti fide? Kaminni qeeqa akkasii dhiyeessitan barreen gaddaa isin abbaa gadaa turtaniimi? Waggaa tokkoo fi ji'a jaha guutee jira. Halangee Bayyanaa harkaa fuudhee Bayyanaan wannuma isan ilaalle dhaqee warratee itti seene malee isumaan ilaallatu. Waraanumti soggattoo galchan akkanatti miti kan galchani. Akkaataa sirna gadaatti tartiiba qaba waan hojjetantu jira. Abbaa gadaa duraanii kan Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo waliinis immoo akka wal himataa turtan quba qabna. Tarii qeeqi keessan kun kanarraa maddee? Kanarraa himuuti kan maddee. Koreen mafala barbaaddu kana keessatti abbootiin gadaa Booranaa ni jiru. Abbaan gadaa Booranaa jilarra ture. Laali yoo milkoofne milkaa'uu baannus nuyi akka koreessanii cal'innee gallee mananteen uummata Oromootiif sina baanee sababbii isaa. Tole guddaa galatooma abbaa gadaa. Galatoome. Kan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura gabaasa tokko irratti sinii dabala. Barsiisonni yuunivarsiitii Gaanaa lama riippoortara BBC gabaasa qorannoo icciitiin dalagdu barattuu si'anii qocollaa saalaa irratti raawwachuu isaaniitiin hojii isaanii irraa ari'amaniiru. Haa ta'u malee dookumentariin BBC saalqunnamtii qabxiif jedhu dhiyeessee ture gubbaatti himannaa ittiin shakkaman akka raawwanne namoonni lamaan kun wakkachaa turaniiru. Sagantaa keenya irraa dhaggeeffattoota keenya kanumaan xumurreerra. Sagantaa biraan walitti deebina. Sagantaa irraa kan siniif qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse immoo ana firaafoolii dhugaasaadha. Gabaasaalee dabalataa argachuuf BBC Afaan Oromoo marsariitii keenya daawwachuu dandeessu. Nagaan bulaa.